Yeroon amma keessa jirru yeroo yaachisaa, yeroo namni wal dhagahu, yeroo namni wal yaadu, yeroo namni nama ta'ee namummaa isaatti mul'isu keessa jirra. Gadhufee maal goona? Rakkoon tokko hin dhufa ma'asiyaa namaati. Ma asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum. Waan nu hojjanneen walirra bubu'ee ummanni hundi rakkoo keessa akka seenu godhame jechuu awwalama. Isa kana kaasuuf akkuma rakkoon kenna hundi walirra bu'ee rakkoo kana uume hundi kennaayyuu rakkoo walirra bubuufne kana irraa kaasu nu barbaachisa. Akkuma ofii hojjanneen ilmi abbaa qajeelu abbaan ilmaa rahmata godhu ollaan ollaa rahmata godhu hayni kun deebi'utti kun nurraan deebi'u jechuudha. والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد أيها الإخوة بليانكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دامسي جبابان أسرت دامس برباد وأسدي. إني توك يرو نما كيس يرو ياتسا يرو نمني واللقو يرو نمني والياد يرو نمني نمتا إنا مما إساتهم لسوكيسير. ركون يرو أما ربين فيدي وانسد الرت الدبا إني توكو ركون كن كان دفيف أكمل دفيف كجنوتات علمي أبا جلته أبان علم رحمة الأبي أولان أولا ميدة كان كابن دغته مسكيني كان مكابو سامي هايت لفرا جلته ربي لولا تتكو إرجود النمني وف إيجود أبنان ركو كانا fidee irraa baratu fidee jira awwala kun erga rabbii ta'uu beekun eega dhufee maal goonaan rakkoon tokko hin dhufa ma'asiyaa namaati ma asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum jedha waan nu hojjanneen walirra bubu'ee ummanni hundi rakkoo keessa akka seenu godhame jechuu awwalaman isa kana kaasuuf akkuma rakkoon kenna hundi walirra bu'ee rakkoo kana uume hundi kennaayyuu rakkoo walirra bubuufne kana irraa kaasu nu barbaachisa akkuma ofii hojjanneen ilmi abbaa qajeelu abbaan ilmaa rahmata godhu ollaan ollaa rahmata godhu hayni kun deebi'utti kun nurraan deebi'u jechuudha. Eega kana ta'e eega inni dhufe akkamitti waan kana maneej goona yookaan akkamitti qabanna waan jedhu rakkoon dhufe kun rakkoo biyyaaf sabaaf namaaf dhiigaa fi dangaa qabu osoo hin taane hundaayyuu qixxisee hundaa ammatee maraa muddamsiisee maraa cinqeetiin dhufe jechuudha. Isa kanaaf akka amantaatti dhufiinsi kun rabbi irraa dhufe jennee beekuudha. Waan rabbi irraa dhufe kana awwala i'tiraafa ta'u beekumti kennu humna rabbiiti quwwaa rabbiiti ergaa rabbiitii beekumtii guddaa kennu. Lammaffoo akka ogummaatti waan dhufe kana waan beektonni irraa nama seerti irraa seeramu wanti beektonni irraa seeramte jechuun waan shari'aan irraa nama seere jedhanii fudhachuu harka waliin fuudhinaa walitti hin kalaayinaa fi kanniiniif harka dhiqachuuf waan kanaan wal fakkaatu waan ogeeyyiin kana duuka bu'an qorataniitiin ammaaf hayni irraa beeyni kana jedhanii lafa kaa'an sun shari'aa matti ajajanii fudhachuu. Inni sadaffoo akka inni deebi'uuf maal goona yoo kan jedhamu taate akka inni deebi'uuf ammallee waa lama yoo godhin nurraa ka'uu hin danda'u. Inni tokko isa dur rakkoo kana nutti fide maasiyaa gurguddoo jallinna zulmii mootummaa irraa jalqabee hamma dhuunfaatitti dalagaa baane martinuuyyuu zulmii san keessaa bahu. Awwala zulmii hojjedhe jedhee beekumtii kennu zulmiin tun ammoo ta deebi'uu dandeette deebisu ta tawbaan irraa deebi'an tawbaa godhu gara rabbiitti deebi'u. Kan lammaffoo guddaan yeroo ammaa kana keessatti rakkoo kanarraa kaka'e namoota rakkoo keessa seenantu jira. Mana galaa jedhanii ka manatti gali. Ka qara daldalateetiin bulu, ka qara kadhateetiin bulu, ka qara ollaa irraa fudhateetiin bulu,
gabaan inni dhaqee irraa fudhatu hin jiru bakkeen inni gabbayee hojjetu hin jiru manatti galee kun quufee bulaa inni bayilaan bulaa jira haga inni illee quufee bulutti haga akka inni jiraadhu yoo dadhabellee biyaansi jiraachuu inni danda'u goonutti nurraa ka'uu hin danda'u maaliifi inni karaa biraatiin rabbitti ol nu iyyaa jira nu karaa biraatiin nurraa kaasiif iyyaa jira kan awwala dhagahamu kan isaa san inni garaaf iyya inni fayyaaf iyya inni rakkoof iyya osoo rakkoon isaa tun lallabamaa jirtu rakkoon teennaa sama'ii dhaquu hin dandeettu kanaaf dura lallabbii isaa san dhaabsuu nu barbaachisa akka inni beelee jedheen iyyin akka inni rakkadhe jedheen iyyin akka inni gabaa dur dhaqeetiin irraa argatu dhaabate kanarraa dhabuun rakkoo keessa inni seenu beeynee ollaa to'annee miskiina hubannee kafayyaa dhabu gaafannee dadhabaa kenna ol qabnee gugurdaa ishi jennee akka inni gammadu gaafa goone warri lafaa gaafa gammade rabbiin sama'illee nuuf gammadee balaa kana nurraa kaasa jechuu hamma kanan godhinitti rakkoon kun nurraan ka'uu beekun kanaaf qabeenyi keen beekomsi keenna rakkoo kana ofirraa deebisuuf ka hin ta'in yoomuufuu hin ta'u akkamitti rakkoo kana ofirraa deebisuuf hojii irra oolche kan biyya jiru biyyatti kan ala jiru alatti kan ganda jiru gandatti akka fakkeenyaatti dhalataan naannoo tokko jiru akka naannoo san jirutti bakka itti dhalaterraa yoo ka'e ka godina baaleetti dhalate ka godina arsiitti godinootuma itti dhalate ganda itti dhalaterraa jalqabee wal gurmeessee isa ganda keessaa bahe san kan ala jiru yoo ka to'atu ta'e kan fagoo jiru bakka irraa ka'e san kan to'atu ta'e biyyi hundinuu hin to'atama jechuudha kanaaf hundi keessanuu akka itti dhalattaniin akka itti wal beeytaniin akka itti walii guddattaniin bakka irraa baatan irraa jalqabdanii haga bakka jirtaniititti wal to'attanii qabeenya keessaniin beekumsa keessaniit waan yeroon kun isin gaafate hundaan bira dhaabbachuun dirqama sadii tokko dirqama amantiiti lammaffoo dirqama eenyummaa namaati nama eegate sadaffoo dirqama ilma namaa bira taree sabummaa isaatillee kan afraffootiif shanaffoo dirqama yeroon kuni dhukkubni kun nurratti fe kan xumuraa dirqama balaan kun nurraa haa ka'uuf ofirratti baadhachuu qabnu jechuudha dirqamoota kanan yoo kan hojiirran oolchine taate ilma namummaa jenne san keessaa hundi keessaayyuu hanqina qabna jechuudha guutuun rabbi qofaa fi hamma dandeenyetti martinuu kan biyya alaa jiru kan biyya keessa jiru martuu yeroon walii labsinee wal dhageessifnee walii dhageennee wal ammannee wal gargaarree rakkoo tana keessaa akka amantiittillee akka namaattillee keessaa baanu yeroon kana yeroo kana duuka namni bu'uu hin danda'in nama keenna foon keenna saba keenna amantii keenna biyya keenna lammii keenna jechuun hin danda'amu kana hunda ta'uuf hojii naa mul'ifnu wal bira haa dhaabannu wal haa gargaarru galatooma